Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni Mulgeetaatu akka mooltanii nagaa ooltanii nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa fayyaa taatanii isin jaba akkuma jirtanitti nageenyi koo simbira haa ga'u kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan hundumti keessanuu isin jedha hordoftoota koo har'a waan bareeda tokko qabadde isin dhufee jira. Innis maaloo jetta makluubaa jechuudha. Haala qallaadhaan haala midhaadhaan akkaataa itti hojjetamu nafaana bu'aadhaa isin jira. Asitti timaatimii shunkurtii baaraatii habba asitti namni wallaaltanii jira. Atara biyya keenya kaarotiidha. Kun immoo kuduraa hunda isaatii jechuu kuusaa kaarotii qaaraa dinnichaa akkuma agartan hunda isaatu qopheeffadhee jira. Na wajjin bu'aadhaa isin jedha. Kun dijaajis baaraat itti godheen as godhadhee jira. Baaraatii itti godheen daqiiqaa 5 tallaaja keessa godhee baasee jechuudha. Akka shaggaa sanaaf ba'uuf giseen baaraat itti godhumoo siniif waraabnee siniin jedha obboleewwan koo gaafatti aanu guyyaan bira kan hojjetumoo baaraatii isaa akkanitti godhe siniin agarsiisa. Har'a akkanumas sin agarsiisa. Asitti zayitirra guree jira galbuuf kuduraa kana jechuudha. Na wajjin turaa garuma viidiyoo kiyyaatti. Viidiyoo kiyya kana immoo sheer laayik godhuun na jajjabeessa isin jira obboleewwan koo turtii gahu. Kun hordoftoota koo shunkurtii baafadhee jira. Amma immoo dinnichaan gallaa jira isin jedha. Gallee fiixee walitti deebina. Na wajjin turaadha. Viidiyoo kana immoo akkuma daawwattaniif haga dhumaa naaf daawwadha. Sheer laayik naaf godhaa na jajjabeessa. Koomentii naa barreessa. Jajjabeen koomentiin keessan jajjabeenya kiyya na waan ta'eef koomentii naa barreessaa na jajjabeessa isin jedhaa turtii gaarii na wajjin yaada qabdan immoo koomentii naaf barreessaadha. Sanduuqa koomentii jaratti isin jedha. Maaliif nyaata kanarra waan gaafachuu barbaadan jiraate akkasumas gaafii nyaata kanarraa qabdan yoo qabaatan koomentii naa barreessaa. Sinin jedha obboleewwan koo turtii gaarii na wajjin turaadha sinin jedha. Garagaratti maaliif makluubaan kun gara adda addaatiin hojjetama. Nama fakkeenyaaf nama tokkotti qaaraa kana itti hin godhan jechuudha. Ani garuu qaaraa kana itti godha jechuudha. Inna kanaaf gaafii yoo qabaattanis gaafachuu mirga qabdu. Sanduuqa koomentii jalatti sinin jedha. Obboleewwan koo nagaan turtii gaarii na wajjin. Hordoftoota biyya kun hanga garee jira. Timaatimii gallee jira. Hunda isaatu bitee jira jechuudha. Amma gara biyyaatti waliin dabarraa turtii gaarii. Kun dijaajii moo zayituma kuduraa kana itti galleessanii itti naqee jechuudha. Dhuma isaa wokkatti bareedu na wajjin tura. Haga dhuma viidiyoo kana daawwattan waan itti arguu dandeessaniif turtii gaarii na wajjin ta'a. Hordoftoota koo kun sabne yookiin zibdaa jedhan sanitti dhufee jira. Amma immoo kan naqaatu kaarotii itti naqee walitti bu'ina masalee bunni godhee. Kamuun waraqa gaas filfil aswadiu filfil haar kanan beekta waan ta'eef kana walitti naqa jechuudha. Kanaaf akkatti wal nyaachiftan jechuudha. Kun bunni hoonaa ta'e sirriitti bunni ta'ee jira akkuma agartan. Amma waggaa kun akkatti bunni nyaata'u afara kanatti naqa jechuudha. Amma sumarraan atarantti naqa jechuudha. Maaliif kun wal nyaachuu qaba waan ta'eef jechuudha. Bakka kanatti xiqqoo nyaata keessa habsaan keessa buusa. Maankaa tokko na wajjin tura. Maankaa tokko bitu. Kun amma immoo ruuzan itti naqa jechuudha. Addaan itti viidiyoo dhiifamu kuleewwan.
Kun akka ruuzatti ni warradheef maadii tokkoon keessa buusa jechuudha. Bishaan ganaan itti godha akkan xiqqoo ammas salee warradhee wal nyaachiseen bishaan itti godhaa jechuudha. Agadhuma viidiyoo kiyyan wajjin turaa isinii gara obboleewwan koo. Maaltu viidiyoo adda fakkutaa ta'u waraabaa ofii kiyyaaf waan waraabaa jiru harka tokko warraansaa harka tokko waraabaa jira. Dhiifama isiniin jedhaka. Amma kun bishaanatti naqa. Bishaan baay'ee rakkisu waastanii booda dijaaji wajjin bilchaata waan ta'eef ittuma itti bishaan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola jechuudha. Garuu hojiin isaa immoo baay'ee nama dhaqqabsiisa. Isiniin jedha kuduraachi godhuun as godhuun isaa galuun isaa እና ከስስኒ ጀዳ ሁጀዳ ጀረባ ላላይ ስኒ ጀዳ ኦቦሌዋን ኮይ ዱማሳሞ ወልት ዴቢና አሲትሞ ኩኖ ድስቲ ከነቲ ካን ጀለ ደራደሩ ቆጴፈተ የራና ወጅን ትራሳለ ኢኒ ኩንሞ ዳዳን ኩን ሮዛ ኬሳ ባየ ተኮንዳ ነው isa tokkoon itti godha jechuudha. Baay'ee xaanii baasa jechuudha. Asitti immoo leemonii tokkoo fi dhadhaa fi zayitiin dura dijaajii itti galle maal fi xaanii dijaajii keessa jira waan ta'eef baaraatiin kanumaa kanasuma fuudhee asitti immoo salsaan itti godha jechuudha. Akka dijaajii sirriitti bareedee naaf ba'u jechuudha. Dijaajiin ammaaf kana ta'een naa ba'e. Amma salsaatti godhee baay'ee tokko bareedaa isin jedha dhuma isaa olaaltan akkatti inni bareedu hin agartan isin jedha na wajjin ture. Kunoo kana haala kanaan daradareera amma ruuza kanaan itti naqaa jechuudha. Kunoo hunda isaarratti xumuree jira. Viidiyoon kun sitti tole isheen laayik godhaa na jajjabeessaa isin jedha. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naa barreessaa isin jedha. Yaadni keessan jajjabeenya kiyyana waan ta'eef kurtii gaarii isin baa ta'uu nagaa fayyanaaf ta'a wakkuma jirtanitti isin jedha. Ciao.